Hai, akkam jirtan? Nagaa jirtanii? Maatii keenya matikkaas ishee fayyaa keessan naguma keessanii jireenyi isin biratti akkamii? Nu biratti galata rabbii hundumtuu bareeda. Irraan nu ga'e kan boruutti illee isatu beeka. Naguma jirra. Fayyuma keessanii isin akkamii deebitee dhufee jira. Amma maal qabattee dhufte bal'atu jechuun keessanii warri na arrabsitan immoo waaqayyo laphee isiniif haa banu. Nama miti kan nama arrabsu seexana. Seexana isinirra bulee nama arrabsa dhugaa warra hundi nama arrabsitan. Latuun isin arrabsitaniif kaayyoo keessa isheenistuu gaayyoon kiyya galma gomalaniisu simmoo nyaachaa jechuudha. Anyaan nu koottaa. Simmoo jaallattanii? Maam jira. Gaafa biqilaanis qamadiinis hin jira keessa jechuudha. Inna anaa fi mucaa kiyya bichaa jira waan ta'eef har'a guyyaa sadaffaadha. Kaasuun nu bira hin jiru. Kaasuun akkuma isin jedha. Deemee jira. Dubaay deemee jira. Dubaay hin deemne. Addis Ababaa Finfinneen deemee jira jechuudha. Finfinnee deemee jira kaasuun. Maakkamsi nyaata naan jira. Erga jaarsi narraa deeme koo akka kiyya ta'e baay'ee nyaanni naa nyaatamuu didee. Meeqaa kanuma nyaayee Inna dhugaa dubbachuudhaaf kaasuun hin deemu yaada sobdanii biraankiin irratti hojjetanii jettan biraankii miti. Nan deemaa jedhee jira deemu murtaa. Garuu hin beekamne Dubaay namarri kan haala jedhani nama tachi jira. Jechuun akkanumaan ol ka'ee osoo hin ta'in mucaa durbi isaa tachi jira sayyaamuu fi waan hundaa fixatee meedikaala seenuuf deeme. Inna meeqa gaafatu beektan dallaalli jechuudha. Birri 550 gaafate ishee 550 gaafate dallaallichu. Kan animmoo 550 kaffaltee Kanaadaa deemtu. Biyaasi 550 birri Kanaadaa guddaa jira malee asitti suuqii tokko suuqii guddaa banne makka faafayaa illee nu hin ga'u. Makka faafayaa nu ga'e banneetu hojjennaa. Garuu makka faafayaa nu ga'e hin baanu suuqii bichaa jechuun anas kan jennin jira miti suuqii. Argisanii mataan kiyya akkatti jecha. Jaarsoon jiraan jaarsoon hojjeteenidha. Inna kanaaf isa hojjennaa maaliif birri kana hunda kaffaltee deemtaa? Amma isin fuulduratti nyaanna godha malee dura lafatti na jibbisiisa. Garuu isin fuulduratti nyaaddu na ga'e. Takka wayiitti gaaf tokko jechuudha. Maal hojjetee? Isheen biyya Arabaa jirti. Biyya Faranjii jirti. Bakka keenya kana hin tuffattee takka naan jette. Hojiin kee hin tolu hojii maal nyaatti hojiin kee hin tolu naan jette. Abbaa sana immoo annan beeka garuu eenyu akka ta'e illee innaa kan kaleessa keessaa baate san hin beektu ishiin uufuun tuni. Kan kaleessa keessaa baate hin beektu. Raafatti jiru kaleessa Itoophiyaa baate hundumaa beeloota biyya keessa wanna biyya keessaa hin jibbinaa. Hiyyeessaa dureessatanii maratinaa. Amma baay'ee keessa maal Itoophiyaan kan Itoophiyaa keessaa kan warra ijoollee Oromoo laaluu nama jibbisiisaa iyyeetti waan hin darbituuf hin jettan. Nuufis guyyaa tokko nu darbiti. Beekamu kan akka uummata Amaaraa sanitti mana tsadaa jedhe marbaati tsadaa jedhe kaameraa tsadaa jedhe isaanis bakkoo kan akka keenyatti manni garuu kan isaanii mana kiraati. Mana kiraati. Innaa kanaafiyyuu ifama naagwaa nama falchaa'e ijaafi qalbiirra naan bisa warra isin irratti nyaadde kaasuun kanaaf ogummaa. Innaa kanaaf kaasuun ogummaa deemaa jira sobaa miti sobee isiniin hin jenne ogummaa Kanaadaa jedha garuu jechuun birri guddaa gaafate dallaalli duraan 350 naa kaffalaniiyyuu amma garuu 550 godhee jira. Kanarratti ani fi inni saudaa hin deemuu jettani isa dhuguma dubbachuudhaaf dhuguma jechuutti qoqaasuu bakka waliin galletti hin jira innis maal seetanii birri irratti 550 gaafatan duraan garuu 350 erganii
Amma birriin baay'ee tokko waddadee xiqqoo bakka sanatti hin galle. Innaa bakka sanatti xiqqoo hin galle. Isin immoo maal eessa akkamitti isin gatee deemaa? Maalitti isin gatee deemaa? Warri jettan immoo nuti maatii biratti galuu jenna jechuudha. Maatii biratti galuu jennaa kanaaf dhagaa inni deebi'utti maatima bira keenyaa jechuudha. Akkasii deemuu malee deemee haa ilaalee deebi'uu laaluu shaggaadha waan ta'eef deemee ilaalee mokkoree haa deebi'uu isiniin jira. Dubaayii yookiin Dubaayii jedha garuu Kanaadaa namatu hojjechaa fi jira Kanaadaa waan ta'eef Kanaaduma na fakkaate kan isaa inni akkas malee sobaa miti. Maali giddaajii qabna akkas sobnu ooti ta'e oo deemes numaa fi oofes numaa fi innaa lakki deemuu daakaasu birri nuuf ergaa inni isin gaafannettaniiti lakki isin hin gaafannu baay'ee innaa akkas adeemee hojjetumaa hojiidha asittillee ta'e hojjuma rakkoon qabu jechuudhaanis eeyyameef hin jira maaliif haa hojjetu deemee waan ta'eef jechuun hojiidha waan ta'eef bakka biyya keessattis hojjetanii as fiigan malee hin jiraatan achitti nu sadaa jedhee jiraatan Kanaadaatti sadaa jedheetti hojjeta jechuudha kan beektanii akkuma biyya arabaatitti asii deemnee achitti fayyannee jiran akka hojjetaa mootummaa taane furdannee gaafa gallu minamina san isaanillee innis akkasii waan ta'eef Kanaadaan immoo qilleensi ishiitillee gaarii namatti tolti yaame jira kanaaf isiniin jira malee Dubaayii inni Dubaayis jira garuu beekamne Dubaayillee namni viizaa hojjisiisuuf fayyadu hin jiran ijoollumatti keessatti jechuun amma Dubaayii yoo ilaalle jennu immoo ijoolleen achi deemanii akkanaanu cannaqamanii waan hojjetan dhabanii baay'ee rakkachaa jiranii. Kanaaf sanirra immoo iyyuu ani Kanaaduma si wayyaan jechaanii jira yoo waaqayyo gargaaree nutis immoo booda hin deemna nu yaame waggaa lamaan booda yaamuun hin danda'ama jiran. Ani dhugaa daa'imaaf malee jechuudha. Namni amma tan namni si yaamna viizaa si hojjisiisnee deemu barbaadanaan jiran hin jiru jechuudha. Kanaadaa itti garuu isaan Jarman jirti. Mucayyoo riyyaatii jechuudha. Amma tanaa ishii maatiitu achi jira. Ishiin immoo yoo deemte jechuudha. Naan jettee ani garuu daa'imaaf. Ani sobu jireenya biyya Oromaa kana baay'ee na dhugaa dubbachuudha. Amma xiqqoo ergan iddoon Itoophiyaan nagaa abdee amma nagaa taatee jirti waaqayyo galanni haa ta'u. Erga xiqqoo nagaa abdee bakka namni irra bashee naamina kan waan argu na jibbisiisan ani durumaa ta'e biyya kootiin hawwa dhugaa dubbachuudhaaf kan akka biyya ofii hin jiru. Waan ofeetillee yeettuma feetillee taatu kan akka biyya ofii hin jirtu. Waan hundumtuu biyyuma ofiitiin bareeddin akkasii nuti immoo mana keenya kiraayii kennannee mucaa kee wajjiin warii keenya aannanii fu'annee biyyatti maatii biratti gallaa. Maatii wajjin hin jiru immoo maatii keenya miti maatii warra kaasuu biratti galuu fi maatiin keenya xiqqoo iddoon isaan jiran xiqqoo haa ta'u garuu baay'ee walirraa fagaata warra kaasuu garuu. Maaltu baadhe? Inni akkasii sagalee isinitti baay'ee nagaa naaf ta'a isinan jaaladha.